نثري دبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أما جل كبر راس جل توري. ايش؟ وأنا مثلا الرأس يتكلم اللي كايس كزدي وأنا بيقولا. أديم سي أصلي في سوين دما تورتن سرينا جل كبر رايو أتلي كما كيسان اللي نامبل بليني ما نعافة نرجسينية تيمبودا دوغان لك دتي في أكا دوغان مكان ما كنو هنگافم ما داف كباجات داف سيجله لما صداتي بيجي دوغان ما كنو والكباجون ada orang bodoh kamu أديم سي أتي سوين دم تنسرينا سوين لين أبا وراكي يا تهي متامه إني كوبي دسا برباچي ساده إتي إني أوفر را ديبي سوداب كوبي لجن Hamzan Fatil le gama kenan namni kun yo arle mi janne bi ya yaatu qabutni deesina jiran atakara gababa erga futani wan kana media rabastani guyya inni dihatu qabutti yokin inni dihatu dandautti failetichi guyya dihatu dandautti inni hadiyatu abdillen hadiyatu ati jiddu jarate se jarri laban ragafi wan wala masisu dandanin laayira dubannatani mi laayi kana rata dubada kan kanan ala garu namni tokolle utisene wabore samale wan qadim mali fi wote ani abdinille namana diyato riyakiya justice mutam pilot illo taate kilo le kana kino guya maramar qawlinya ta olla sigale nama wal bain wala garre yoro lama sadille walinyane doinera dubbi kana tratille kesa wali nasofnera sadarka ambassador aditille biro ambassador alle demne ambassadorille akajasum madu wan kana wan dubbatan kaban kana fiyu kara gababa Real God badu agenda guni agenda tipsos ile on malif agenda gudda da namon guni ile namota barnota gudda baratani abdin ile nama sadarka degree lama sadiq abuda mujam pilot guni ile nama barnota gudda kabuda kanafi yo hasame wan gari wolin dubbatani jiddu kanatti rakko sanille furatu dandan wolille amalu dandan wolille amansisu dandan kanaf akkuma ati bisoyen jalqabato jidani oso isinjala ambushain gola bahar daf kanuman gafa abdi ready ta'etti gafa justice yokin ammo pilotin so ready ta'etti jara lama walin fidi walin asani namonni kunnin ammo namota amma askesa jiran kana olit anas dabalti namota barnota gudda qaban namota beekumsa gudda qaban namota akka oromotille waan hojii gaarii hojjeta jirani dubbatanille warrota wali galu dandani Hireen gootee eega ajandaa kana fuutee miidiyaa gubbaa fidee erga miidiyaa gubbaa dubbannatanii amma namni biroo lallaaqee akka isin jalaan busheessine asuma goolaba abdii fi jistisiin keessaan dubbifadhu reedii godhadhu baallama keetti qabadhu itti deebi'e hankanuma jedha gara kiyyaan galatuma. Kanuma bakka abdillee nu dhagaa jira yaa'u fooyyeen ittiin kiyoon dhageenyellee Hamzaalleen sodaa isaa gaafa itti tolu natti himaa gaafa natti tole mootu isinitti fidaa ani hunduma caalaa bakka feetanitti dhaladha bakka isin dhalattan amantiin keessan nan galchuudha. Ani hunda keessan isin jaaladha wanni ammallee dubbiin akka isin harkaan lallaaqamne isin dhogguu fi waan hundi ija qiixaatiin isin laaluu barbaadeefi. An dubbillee hin barbaadu namallee walitti bu'uun barbaadu kan ol qabee qaqqabee hin barbaadu akkuma reef jedhe osoo kara Ameerikaa kana deeme xiyyaarri carraa akka carraa paayileetii seera na buusuun mala osoo Dubaay rabbi sagaleetii tan asirreessee albuma wayii baasee Dubaay hin dhaqee mana kooyyeetiin harka isiitti irraa waa nyaatuun mala waan ta'eef isin lamaanuu iyyatiyya tabbitaatiif tamirgaati. Kanaasitti naa hubadha. Uummanni keenya horii as jala jirtan immootu akkuma reef jenne dhimmichi dhimma biizinasaa keessa walitti fide malee dhimma bayyaa ayinatii bule yookiin xibsii bule yookiin shiroo bule kiiloleen maamila nyaachisee miti jechuudha. Manni nyaataa Oromoon qabdu jabaan duraan kiilolee ture gadaan jira kiiloleen amma xilaata hedduu qaba amaaraan hojii jechuudha yeroo baay'ee kun dhuga amma komiirree kiiloleen na himate sooyyeen na himatte keessaa tokko takkaayyuu mana nyaataa kiyya beeksisteen beektu gaafa himannaa akkamitti akkaan na himatte jette dhugaa qabdi obboleettitiyya mucayyoon tun gaafa rakkataa sagalee ta'u bakka quba qabnettuyyuu nasritti gizee meeqa birrii kennite wallaahi 100 50 200 300 anaa miskiina biyya baqaa jiru kana osoo hin tuffatin gargaara turte jechuu kushiinaa keessa dhaabatteetini fuuraa ofii jechuu isinii galee haa galatoom galata qabda sooyyeetiyya ulfaadhu kabanyi jaalalli nusii qabnu bakke madura jira amma immoo biizinasa keessatti
abdii fi justice walitti matanii namni bidirata akkuma rojere waan tokko akkuma argachuun jiru kasaaruun jira kasaaraa dhufe kana waliin qoodachuudha moo tokko tokko hammaluu irratti wal dhabani kanammoo gaafa paayileetii yeroo argate walitti finne maa irraa wal loltan akkami walitti kennitan jennee ka walumaan sirreessinu ta'a ammasitti galmeen keessan haga gaafa paayileetiitti toluuti manni murtii federaalaa ollaalee gallaalee nama 9,000 irratti cufeera gaafa paayileetiin bakka bu'aatiin illee wanni kun waan ilaalamu miti dhimma guddaadha maallaqa guddaa haasa'aatii jirtu yoo himataaf himatamaan eeyyamamoo hin ta'in oromoof oromoo walirratti duuluun barbaachisaa miti wal cabsuuf fiiguun barbaachisaa miti miidiyaarraa seerumaan lafarratti haa xumuratanii asliin illee waan sana keessaa of baasii jechuudha siif illee mana kee sii galee imeejii kee balleessa waan ta'eef himataa fi himatamaan namni sirrii lamaan dhimmi ilaallatu walitti dhiyaatanii asirratti uummanni akka beekuu fi fedhii hin agarsiisan taanaan asliin duuba deebii keessaa lafarratti haa xumuratan yookaan immoo mana kolkollee garaa garaa deemanii akka barbaadan taa'ooffatanii ka jedhuufan asseenee galatooma. Galatooma ulfaadha hayyee. Yaada nu kennitaniif galatooma nuti durallee dubbii barbaadne miti dhufaniituma himannaan himata taqabballee himata yoo atillee himattee himata qabballoo kabirallee himattee himata qabballa torbanitti guyyaa tokko mana murtii federaalaati. Ijoollee kennatu osoo manni murtii federaalaa jiru deemee mana beeraa bashaatti wal himataa wal afaan amaariffaan beekanii kanaaf waan ta'eef saamichatu iyyuu hammaate uummata foon walirraa qitee nyaataa jira waan ta'eef imeejiin badee baduu baate rakkoon qabu miidhama yeroo kamuu nuti yoo namni nutti himate ulaan kenna banaadha himadha dubbii eekeen jedhe kanaan fudhatu manni murtii federaalaa kuffise. Asli yaada akkanaan haga jari wali madalama du bak asli na hubattee jirta daqiiqaa takka bichaa naa kenni taana asli na hubattee jirta yoo ta'e abu irraatiin bu'ii warri kaani mee asli na hubattee jirta yoo ta'e waan an imeejii kaaseef sii galeera yoo ta'e amma sooyyeen jechuudha faayileetiin yoon dhiyaatu ta'e akkam goota gaaffii jedhu gaafattee turte faayileetiin hin dhiyaatu yoo ta'e salphaadha sooyyee siif seeraan qofa deemi gama miidiyaatiin sis ta'e abbaan manaa kee hin ba'ina yoo qaamni himataan hin dhiyaatu yoo ta'e gama miidiyaatiin hin dhiyaatiin odeessamee oduu ta'e hafaa ka jedhuufan kana kaase qaamni lamaan dhugaa qaba jedhee walitti bobba'u yoo ta'e miidiyaa irratti illee ni danda'ama yoo qaamni lamaan dhimmi ilaallatu hin dhiyaatan yoo ta'e garuu sirrii miti ka jedhuufan kaasee galatooma. Doktor, miliyoona 18 akkamitti dhiyaate? Ani yaada wayii qaba. Mana doktoraatitti yaa'u mana murtii gurraachaa osoo hin taane nama dalagatullee hin jabeessitaniimi. Ani akka eetirii maltiimiidiyaatitti yeroo ammaa kana istaafii kiyya waliin waraabbiidhaaf deemaa jira eebbatu jira. Dubaay keessatti namni cidha qabu yoo barbaade viidiyoon waraabnaa fi suuraan ni kaasnaa fi DJ karaa ammayyaawaa ta'e inni dalannaa fi ispiikarii moontaargoo gurguddaa kan kireeffamu qabna. Dubaay keessa artistoonni Oromoo kamiyyuu dhuftanii sirba yoo waraabuu barbaadan kaameraamaanii gahaa fi ogeessa gahaa qabna. Artistoonni Oromoo biyyuma qofa keessatti baadiyyaa keessa deemtanii osoo hin taane Burji Khaliifaa jalatti illee waraabuu yoo barbaadan eetirii maltiimiidiyaan ogeessa gahaa fi kaameraa guutuu qabatee isinii qophaa'ee jira. Dubaay koottaa warroonni biyya kana dhuftanii illee cidha barisdee qophii garaagaraa kabajatu barbaadan karaa DJ maateriyaalii meeshaatiin waan isin barbaadan hundaan isinii jirraa nuqunnamaa isiniin jenna karaa keetiin nama dhufeef ammoo koomishinii parsentii 10 ni qabda galatoo. Dhageettan ka nasrii keessattuu ijoolleen shamarranii yeroo heerumte beekamuu barbaaddi. Miidiyaan guddaan kun yoo dhaqeensi waraabee jaarsa kee hidhachuulleef yeegilli godhachuuf si gargaara waan ta'eef faaxeen Dubaay moo biyyoota garaagaraa irraa dhaqxee Dubaayitti sargii godhachuu barbaaddu filannoon keessan eetirii maltiimiidiyaa haa ta'u. Isin jechuun fi filannoon keessan eetirii maltiimiidiyaa haa ta'u. Injedhu galatooma ulfaadha. Dubbii dhumarratti waan wayiitiin goola buudee osoo nan jee eegalu inni hojii isaa keessa beeffata boo soddaa. Baga sirreeffate hojii yoo jedhu kun fitatanii jiraatan asli beellama kootti darbe. Galmeen warra
Sooyye TV tawara pilot TV kun cufameera aga pilot TV yaa'utti ummata keenya kabajamoo jaalatamoo aga asli indubbanne yaada asli yaada kennan no bonulle eeshi yaada shi wannan jedhu himata jira kilole restaurant irratti malle manni biraan jiran fudhatta himata san la ani kamilena mana milena ti male tikkandu banu disi ka ilu wana kana wallahi duga da darami te gamanni man himata te imanni biraan len jira finna yechu barbade la ayyala jirti mu jayyannu himata banu barbadan didda ayyara kon gabo kon birat tay mattu galato malise Dr. Asli waajiree bu'uun barbaada galatoomaa fayyaa ta'a kabajamaa kabajargadhaa obboleessa koo Hamza agaa afaan keessa yoo tarii dogoggoreessitti dubbadheera ta'ee na of karsiisin jechuun barbaada Asli atillee mana keetti akka hin taane yoo waa jedheera ta'ee na of kalshaa Oromoo saniin jechuun barbaada fayyaa ta'a Asli hundi keessaniyyuu himannaa fi himatamaa jedhan immoo amma booddee egaa itti kennaatii nama deebisna rakkoon tokko hin jiru. Asli so kanaafi kiilolee reestooraantii warri Dubaay barbaadan immoo kottaa anytime nyaatanii dhuguu dandeessu sooyyee keessummaa simachuutti beekamti dubartii cimtuudha. Kanaafi kottaa jechuu barbaada gaafa saduraan simata Dr. Asli. Dubaay kana muuziqaa baasa jedhee nama walaloo naa barreessuudhaaf. Kiyaarsi barreessaa ani siin daggasaa Nasriin immoo si waraabaa rakkoon tokko hin jiru anytime you welcome. Targii kiyyaar irratti dhufuun kiyya oolu garuu. Please kottan daggasaa fi. Targii kiyyaar irratti hin dhufa. Wala agarra bakka Sooyye galmeedhaan danda'amaa nyaachuun. Filannoon keessan. Please maali. Yoom kiiloo tokko. Sooyye galmeedhaan nyaachuun ni danda'amaa agamiin danda'utti. Maqaa kiyyaan galmeessii deem nyaata. Mubarak asirratti illee si himadhu keessaanis si duukaasaa garuu kottoti ati kottoti. Sooyye koo anamu maal sooyye baala ayyee na himadhu keessaa eeketti na himadhu la. Balaa tangalee. Amma gara galmee wannoo tar ka Mubarak kee maal ture galmeen? Galmee koo keessaa jarra kana siniitiif Kiyaara tillee bu'i dubbiin tasafaate. Kiyaariif nasrii naa baasa. Nasriif kiyaariin naa baasaa keessaa dubbii maal jira? Galatooma Dubaay naa baasi. Bu'i atillee. Akkas dubbii koo dubbii Dubaay waan ta'eef miirre maastar yoo jiraatti abaaboo darba. Amma daawwattoota keenya kabajamoo galmeen Kiyaar galmeen Sooyyeefa galmeen Maamman Nuur galmeen Doktor Biiftuu cufaadha jechuudha. Kana mana murtii federaalatti harkaa qaba. Ana harkaa qaba jechuudha. Anatu akka keessan isinii baaf. Galmeen kunuundi himata haarawatti banamuuf kabanamellee anatu itti gaafatamaa fudhata. Karaa kana nu badhaa bakka birallee deemtaniin himatina. Wanni himattan yoo jiraatan obboleettii keenya Sooyyee haa ta'u, abbaa manaa isii haa ta'u, Maamman Nuuriin, Kiyaariin, eenyu jedhe tokko. Doktor Biiftuu natti himadha. Aga guyyaa beellamaatti ani isinii banu. Karaa keessatti informationii naa kenna no problem. Kaan maqqiluun jedhullee informationii guutuu naa kenna oma rakkoon jiru. Miliyoona 8 sanii irratti dabalama. Isarratti pilaasii goonee gaafanna bakka tokko banna garagaraan hin ta'u. Yoo nuyi manna jennu xiqqoo mirgi keennan eegamu na fakkaate rakkoon qaban asuma yaada kennadhee deema. Noona haarii qaban waan kana keessaa iyyuu bahee jira. Akkuma xiqqoo mandottu attuun adda galtee har'a xiqqoo mandummaa nurraa fuutee baalee nu buqqisuu fi nu tarsiin jedhanii iyyaa oolanii ganda deebi'anii jiranii. Har'a baaleeti hattuu yoo jiraate irraalleen kafalaa sagalee isinii ta'a handa keessaa bahee jira. Nu diiguu fi baalee wal ijaaree nurratti duula banee nama ajjeefnaa qaba kan nu dhiisaatti hattuun bakka galteetti akkasitti jedhaan keessaa bahee jira yooma kanaayyuu. Toobattee?
Soobadhee jira kana booda xiqqoo mandoollee miti baala deemee jira attuun addatti loltee ganama kana kaatee gandaan ijaaramee buqqisuu fi hattuu kenna Nuuraddiin maali nu jalaa tuquu fi hattuu kennanii booyaa turanii maaltu nama wajjin dhaje kaacha kenna bakkaan akkas jechuu barbaade ammaa jee natti hin himatina yoo namni baalee dhufee isin tuqe natti himadhaa kalaas akkasi koomandoo arsii maali hin beeku jechuu barbaade. Kamalee aarsan boo'iluu kiyya. Nu arrabsan akka baale nu buqqisuu heddii jedhanii kana yaa'anii uummata guutuu arrabsaa turan wal ijaaranii Nuuraddiin nama ijaaree warri Dubaa ijaare gugurdaan kun warra hitaa'u gara gandaa deebisee Dubaa irraa jechuun uummata guutuu walitti qabee arrabsaa ture. Gugurdaan kun jechuun akka nama yoo namni nama ajjeese nama ajjeefnaa yoo namni maalii ta'edhanii kaniifuu nan galchu kana booda attuu keessan achitti walitti qabadhaa iyyaa oola. Itu barbaade minaa gabbaadha.